Yatiimummaa, fayyadhabummaa, dhukkuba, koronaa, qaaloommina magaalaa kan bittaa fi gurgurtaa hundi hawaasa keenyaan marfamee hurree hiyyummaatiin marsee abdii kutachiisee hanguma duraan bee carraaqullee abdii kutachiisuun akka harka maratanii ta'an gooteeti kan jirtu. harka fuunee kabajamtoota daawwattoota production Direwood akkam jirtan kan daawwachaa jirtan gaa guyyaa irraantanaa magaalaa Direedawaa keessatti soomana guyyaa 14ffaadha irra tarkaanfachaa kan jirru kana wajjin wal qabatee rakkataa keenya kan gargaarsa dhabee hulaa cufatee taa'aa ture abshir isiniif hin jire jechuudhaan gaa nuun gaaddisa khayrii akkuma ammaan duraatti waggaa dabre seenaa guddoodha kan dalage Ramadan dabre jechuudha soaba garagaraa miskiinota gargaaruudhaan harka qalleeyyii gargaaruudhaan hojii baay'eedha kan hojjetee ture nuun gaaddisni khayrii ammaan tanaas abbaa qabeenyaa tokko hojii walii galuudhaan sagantaa addaa arraan tana qopheessee jira namoota 180 oliif warra maatii jechuudha gargaarsa kennuudhaaf asitti argamee jira hanga dhuguma sagantaatti nu faana turaa isiniin jenna dheessaan sagantaa Iskandariyyii qindeessaan Sharmaarkee kaameeraa Ramadan hojii bakka takkaa ta'uudhaani Direwood hojii tura Hawaasa rakkataa humaan qabna hanga humna keenya wal bira dhaabbannaa yeroo hamtuu kana wal gargaarsifannaan. Hiyyummaan rakkoo hawaasummaa tan baay'inaan furmaata waggaa hedduuf dhabde amma akka aduu subii baatuu sanitti wal fakkaattee muraasaan wal aansaa harkachaa akka jirtuutu mul'ata. Uxxoon kumni tokko nama tokkoof ba'aa taatus garuu nama kum takkaaf dawaa akka taate namuu kan beekudha. Tanaaf egaa waan qaburraa hawaasa isaa dadhabaa waan qaburraa qooduun kan so'aaba guddaa taateef. Kennaan wal cinaa dhaabbannaan nu faraarama rabbiin jaalaa khalqi Muhammadin nu gargaara rahmataani. Dilli namaa kan laalaa jirtan kun maaliif akkanatti dhaabbataa jechuun keessan hin oolamtu. Isaan kunis kan asitti dhaabbachaa jiraniif jaalatanii osoo hin ta'in rakkoo jireenyaa hamtuu isaan mudatteef furmaata hatattamaa argachuudhaaf akka ta'e daawwanneeti kan turre. Isaan kana daawwannee gara mooraadhaattis ol seenneeti kan turre. Mooraa keessattis namoota hanga jaame kanaaf raashinni qophaa'uudhaas daawwanneeti kan turre. Achitti kan argaman bakka bu'aan nuun gaaddisa khayriidhaa kan ta'an kabajamoo obbo Muhammad Awaash yookaan Muhammad Abdullaahitis achitti argine xiqqoo isaa waliin turtii gaggeessineeti kan turre. Yaanni waliigalaa isaatiis akkana ture. Namoota khayrii dalagoo kan alaarraayis waa iddoo walii qabnee taasisti gaaddisa khayrii nuun gaaddisa khayrii caa jettu takka dhaabne caa san jalatti alaayis itti aloollee walii qabnee akkasitti kennaa turre Direedawaa irratti fokas goone jechuudha barreen gaddaa baran immoo baadiyyaarra fuula deebifu maaliif hedduu rakkinni magaalaa daran baadiyyaa jira maaliif awwaannisaatu nama keenya agabse baran akka jirutti saba awwaannaa hin gamas deebisnee hamma ammaan tanaa sanduuqaadha kaameeraan hin hojjenne matuma keenyaa fi anumaa fi obboleessa kiyyaa hojjete sanii obboleessa keenyu Shaamil Abdullaahiiti isaatu fe'ee gama baadiyyaa kana bakka takkaas toora nama 200 bakka takkaas toora nama 50 akkana kennaa turre alhamdulillaahi amma kanaarra wanni kaameeraaf ifaa gooneef kuruush namni jaanii namni citizensa ala ingilizii bakka ta'e ingilizii isaatu khayrii tana harkaan keessa naqadda jee harka keessa naqate kanaaf isa kana gammachiisuu fi waan inni baase kana mul'isuudhaaf kaameeraa keessan kana keessa naquu feene amma booda waan hafe kana naqaa oofnaa inshaallah nuun gaaddisni keessattis kaayoo ijaarameef kaayoo dhaabbateef inshaallah itti fufaan gasooman dhibootti bal'inaan. Raashinni qophaa'e kun nama 180 oliif ta'us namni achitti argame garuu dachaadhaan dabalee akka ture daawwanneeti kan turre. Nuun gaaddisa khayrii UK hawaasa isaanii gargaaruuf dadhabne osoo hin jeeyin waan kana
biyya alaa taa'ee qindeessuudhaan hojjechaa kan turan obbo Shaamilis akkana jechuudhaan yaada isaanii kennataniiti kan turan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your brother from UK. As you remember last year, we launched an appeal to feed poor families back home in Ramadan. And alhamdulillah, with the help of Allah, we managed to reach 850 families. This year as well, we continued with the same program. We set a target of reaching 1,000 families. And alhamdulillah, including today's distribution, we managed to reach 600 families. And inshallah, it only costs £20 to feed a family for the whole month. So inshallah, whoever watching this program, please donate generously. I want to thank Brother Kursh, who sponsored 100 families today. May Allah elevate your status in Jannatul Firdaus, accept your ibadats, and accept all your good deeds, inshallah. Obboleeyyan kiyya hujiin ammaan dura ramadaana dabre keessa hojjechaa turre sun ammaas ramadaana kana keessatti akkuma itti fuftetti jirti. Ramadaana dabre keessatti faamilii 850 dhaqqabuun keenya yookaas gargaarsa hiruun keenya ni yaadatama. Baranaas gargaarsi keenya akkuma itti fufetti jira. Hanga amma alhamdulillah gargaarsa rabbiitiin faamilii 600 dhaqqabuu dandeenyeeti jira. Barana bara dheengaddaarra wanni adda godhu ahlul khayraatonni gargaarsa kana keessatti hirmaatan irra hedduu maqaan isaanii akka hin himamne waan barbaadaniif jecha gargaarsa lafuma jalatti godhaa baane bakkoota garagaraati geenye baadiyyaalee garagaraati geenye kanaafuu alhamdulillah rabbiin nu laafisee jira summa alhamdulillah kanaafuu warreen ammallee waan kana keessatti hirmaachuu barbaadan nu bira dhaabbachuu barbaadan obboleeyyan keessan gargaaruu barbaadan nu qunnamaa isiniin jenna جزاكم الله خيرا رمضان غاري سنياتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gargaaramtoota achitti argaman tokko tokkos itti dhihaannee dubbisneeti ikkan turre akkanatti miskiina keessa jiruuf gargaarii harka qabuun isaa kanarra daranii lafa jira kanarra illee nu gargaaruun isaa dirqama waan dirqama Oromoon qabu raawwatan fakkaatan garuu kan hojjete alhamdulillah agartee warra dalageetiin agartee miskiina kana gammachiise kan ربي سانا قمتشيسو جا آمين الدنيا في آخرت اللي ربي سانا قمتشيسو بتام جسر يعني بتام gargaaramtoonni kun yaada qofa osoo hin ta'in du'aayis godhanii abbootii qabeenyaa waan qabanirraa kan qabne gargaaruu akka qabaniis dubbataniiti kan jiran. Rabbiin yoo khayri irhamuu man fil ardi yarhamukum man fis samaa'i rasuulihin. Duuba yoo warri dachii irra jiru rahmata akkanatti walii godhe rabbiin illee samii irra rahmata nu godha. Kanaafuu warri qabu akkanumatti walii baasee akka warra amatuu ziyaadaan deebi'u rabbiin akka isaan godhu. Akkanatti gargaarsa gartee miskiina isaanii nyaachisanii quubsanii du'aayii akka irraa fudhatan يادشيف. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. اللهم أعط أخانا يا رب العالمين. اللهم طول عمره. اللهم أحسن عمله. اللهم اختم لهم بالحسنى وأنت راض عنه يا رب العالمين. اللهم زد في ماله يا رب العالمين. اللهم بارك في أولاده. اللهم بارك في أهله. اللهم بارك له أخانا كروش. اللهم بارك له في ماله أخانا كروش يا رب العالمين. اللهم طول عمره. اللهم طول عمره. اللهم أحسن عمله أخانا كروش. اللهم أحسن عمله أخانا كروش يا رب العالمين. يا رب العالمين. اللهم بدل خيرا هذا المال خيرا منه يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل أخانا كروش صيامه صيام الصائمين. اللهم اجعل صيامه صيام الصائمين. اللهم زد في ماله يا رب العالمين. اللهم زد في ماله يا رب العالمين. اللهم بارك بيته يا رب العالمين. اللهم بارك بيته أخانا كروش يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا دعونا كما أمرتنا
فاستجبنا كما وعدتنا يا رب العالمين فاستجبنا كما وعدتنا يا رب العالمين استجب له أخانا كروش يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله كنان والجناد أبنان نفرار مع ربيني على خلق محمد نفرق رحمتاني خرور خينيا ندابتو بكر كون جرتو شوفتي سوماني هانغا سوماني بوت سوماني يو بهلي ركني بكا جروتي دفني دكم نور ربي إن شاء الله خرور نون قد سخيري خنا بل إفني بلنا اتفوفنا بكمنا كون جرتو شوفا كتامران لي ندابنو حواسني أهل الكير كان يوكي فولدراس چمني حواس ساني رغ غرغاروداتين چمني أكا هرماتنيس دبتني تكن تران خيري تنقود دداني سنينجا خيستو نمني خينيا كمالي ركور رجيرا ورانا باديا في مقالا جدو باديا كوبا قبدان أوان نساء وان الدادا تميدانجي أسيس كون وركين الدادا جرا سوسوني أكما غرودي نجي جبوا جرا نمني ددبا جرا بويا بويا نمني منابها جرا كرچاتي سنيفو خيري تنخيسر كبو فدانا ما خيسن غرغارا جنان كنان والجناد أبنان نفرار مع ربيني على خلق محمد نفرق رحمتاني نمني واقار كترت كيف فكرت أنا وانت كنار كن يومات كنار كن مسكينة نما نجار جارو كابو يتيما قديسا وباتي يا تنكين هكتين جرواني نياتون كابو أنا برد دلقة دول ما أنا أبنان ندى أما ثلا ما دلقة سودة نبيتين أكنا أجابو بيلا تتاو جرا إيه سجل تمانان عندك أبري جلا قلتا أبري جلا أما راشين هركني وات كنار كن وات كله وات كنار ما لك سيقولوا بيتام أنا خاطر كي يركني كي يهدودا واني نيادون لين كابو واني دكون كابو من اللي بوجو نرجيده جرتي نما نجار غارون كابو نما ناول كابو تنكي ركنا ما كيسان جرا فيران كابو أسكي سانا ما تكان كابو نما بيكو تنكي تنجرا بوجو نرجي جرتي أبريتنا جلان غلا غندك أبريخان warri nama qabu firraa ol qabee jira ani kalmatti roobni kun ogguu roobee bakka mataatti qabaddu qabu qorqorroon nar goojjoon narra jiide akkanatti rakkina hamaa keessa jira kanaafuu ammaan tana arraashina sii fideetiin mana dhufa mana kee gaggaafadhee eenyuun jaamakaa kee badriyaa zaakir jettaan badriyaa zaakir jeetiin dhufee gaafadha arraashina anaan mana sii fida rakkoo ta'e taati keessa jirtus dhufee naas sii gubate wajji haasoo ina manatti umaa yaadini amma kara manaa gadi amma bara achitti dhabuu kee hoggaan si harkuu kophaa si hammadhee si dubbise jawaa takka yatiimaan qaba anillee mataa kiyya nama na gargaaru qabu xiqqii guddaan qaba numaan dhufee kadhachuus hin beeku harka maradheetumaan ala kana dhaabbachuu jira abshir bakka umaa yaadini amma deemnaa gali anaan mana dhufee raashina sii fidee dhufa galatoon hin dhaabbatinii gali firraa tolee kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya daawwachaa turtan tana fakkaatti khayriin tun bakkayyuu akka qaanqeedhaatti facaatee walgeewuu qabdii jechuudhaan soomana ramadaanaa kana keessa warra خيري دلقته ربي إنه هاقولوا جتشودان سجنتا خيني خنقولم نتا كنان والجناد أبنان نفرار مع ربيني على خلق محمد نفرق رحمتاني